Adurreen qabeenyi namaa akka mancee ciccirame hin banneef hantuuta irraa eeguudhaan beekamti. Yeroo ammaan tanaa garuu bulchiinsa British keessatti biyya namaa wajjin eeguudhaan beekamaa jira. Palmerston bulchiinsa dhaabbata Foreign and Commonwealth Officer jedhamu keessatti adurree tana kan fidee mudee baadiyyaa maatii isaa biraa ta'uudha ibsi. Adurreen akkuma beekamtu hojiin isii hantuuta adamsuu yoo ta'u garuu adurrichi kun leenjisaa isaatiin bifa jijjiirratee hojii basaasummaa irratti bobba'atee jira. Adurreen warri baadiyyatti hantuutaaf guddisee dhaabbata guddaa Foreign and Commonwealth Officer jedhamu keessatti qaama xiqqaa taatee tajaajila cimaa kennaa jirti. Adurreen tun gosa hojii kanaatiin muuxannoo waggaa afurii olii yoo qabaattu akka nama dhaabbata guddaa Foreign and Commonwealth Officer eegu tokkotti karabaataa morma isii irratti hidhatti. Bareedinaas irrumaa deemti. Masara mootii British keessatti adurreen kun bara 2016 akka lakkoofsa faranjiitti balaa hamaa isa mudachuudhaaf ka'ee jala akka nagaya baaftee mootichi ragaa ni ba'u sanuu yeroo lamaaf jechuudha. Maddi odeeffannoo teenyaa UPI.